Arramali gamojin deemne. Boqonnaa gooda. Hogguwaati boqonnaa fudhattisi. Guyyaa isaan boqonnaa si kennan malee atummaa cadhisee maaliif boqonnaa fudhata wal? Arrana dabbare. Hogguus ma dabbara oolaati. Yeroo baatiin geettee mallaqa fudhattus si warrakeetti dhukkuba gaaf kaan. Gaaf mallaqa fudhattee fixe immoo si dabbara ool. Egaa bareedduu si jecha barbaadee sana ka'a. Hogguu mallaqa fudhattu immoo gaaf kaan abbeeraa kee dhukkuba. Gaaf kaan akka kan kee dhukkuba. Gaaf kaan akka hogan kee dhukkuba. Gaaf kaan eenyu san ta'e dhukkuba. Hogguu nama si jala dhukkuba ool. Akka hogguu dhukkubsanne ana qofa. Anis hogguu dhukkubsadhu egaa akkas ta'a. Dhukkubsadhu anis bitee anis kalaas dhukkubsachuu qabu. Akka yeroo mallaqa fudhatte anattis yeroo dhukkubsadhu natti ergitee atis akka dalagaa bareedduu as dhukkubsan irraan baane. Hati as jirtaa bar. As jiraachuu kan kootu bareedaadha. Kanaafuu sirraa fagaachuu bareeda. Sirraa fagaadhee akkaati yeroo an dhukkubsadhu mallaqa bulchachuun na argisitti. Kanaafuu sirraa fagaadhee dhukkubsachuun na caala jechuudha. Lekka rabbiis dhukkubsiini. Osoo na dhukkubee yaadu maalu akkamatti jechuudha. Osoo si dubban namaa deemta kootaa eessa deemta? Dhufikii namaa deemta kootaa. Yoo an isii dhiisee tabiraan fuudhin itti maayyuu yoo dhageetti waan an si dhiisee tabiraan fuudhin anaa miti. Nayyaan isaa yaa bareedduuti. Hedduun si yaade dhugaa. Maaliif akkana na yaadde garuu? Sumaan nama yaadanii bar. Dhugaa baanta bar anumatu nama yaadanii. Hedduullee akkatti ufitti namanin. Waggaa yeetu naan galle meera deebi. Dhugaa keeti siin jechuu kiyyaa bar. Dhugaa baanta dhugaa keeti bar. Anfaan guyyama si bararraayi halkan qaaxiraa bula. Garama qaaxiraa oola. Guyyuu kanas maal jeesitti mudanda hatta karaa yoo deemu qaaxiraa deemu. Injettu kaa dhuguma baantaa sila. Elloonuu edaa ati nan garre osoo nagarte ufumaafuu dhugaa siif fakkaata. Hayya galatoomi garuu maaliif bilbilte? Nagaumaan si gaafachuu si bilbile kan. Edaa sin dubbisne osoo sin bilbile osoo sin dubbisin bullaan barree. Hirribnuu nan qabu argitaa na quffaasa. Qufaa kee fixii rafii kalaas yookaan hin daddabda. Maali deemu feete? Dalaga jirta moo akkam? Silaa dhufee si gargaara osoo danda'ame. Dhuftee na qarqaartee anallee natti tola. Dhufuu amma. Kottu na qarqaarta. Waggaan dhufe silaa maal hojjennu? Hojiin nu ulfaatti? Ulfaattu hojiin hojii laaftuudha. Tummaan nama danda'ee na qarqaaru taanaani. Ammaan dhufa. Amma haa dhufuu ree? Kalaas dhiisi guyyaa biraa dhuftaa ofirraa. Silaa osoo dhugumaan nama amtee fa'aa haalan natti tola. Garuu guyyaa ati dhugumaan nama amte. Hinafu. Dafeetiin akkuma as kottu naan jettee sima bira ga'ee na argite. Hin jettu kaa. Daqiiqaa shanan turu sin jedha si bira ga'uuf. Mana arbaa kana gubbaan beekiniin maskootii hammaa matiin seenee kama saalaa gubbarra si biratti xap jedhu na agartaa. Mee guyyaa tokko naa miti na laale haa? Hayyee sin laala guyyaa tokko. Guyyaa takkaa miti guyyaa dhibbaa na laale yoo feete. Kalaas galatoomii amma hojittiin jira booda walii bilbila. Umrii teenna guutuu walii bilbila tanaaf yaaddeenaa. Hayyee hundaafuu guyyaa gaarii. Siifis guyyaa gaarii si fataata. Yaa bareedduu akka timira. Have a nice day. Tunootami. Takka kaa. Meeqa si fakkaatti? Lama. Yoo min akkas hin jee eenyuun jechuu kiyya. Ati maaltu siin ga'e sin jedhaadha. Maa waan akkanaa na gaafattaati. Waan dubartiirraa eegamu miti gaafin akkana. An dubartiidha bara obboleettii teetiyan. Kanaafuu dubartiin hojii obboleessaa keessa yookaan hojii dhiiraa keessa seentu. Abbaan keenya sin garaasneesi? Anaa ola garaasee wayitaa? Na dhageetta. Garuu kanaan booda dubartii akka duraanii sirriitti mana kana fiddaa itti taphachuu maallaqa irraa nyaachuu kanaan booda wanni akkas hin danda'amtu beeku. Maal jechaa jirta si'aati? An dhageettaa obboleettiitti nyaan si kabajee beektaa? Silaa osoo dhala biraa taate dachii torbaa gadi si dabarsee saddeettaffaa si awwaala. Naala lukaati seenuma. Lollis xiqqaati. Hojii kee keessa hin seenis hin jenne. Yoo inni akkana dalagee argachuu baadhe akka babbaa keetti taataati. Ji'a meeqa guutuu mana namas darisee beeku. Akka barbaadee teessee mana keessa teessee nyaata. Mana namaa akka hin jiran jecha. Anaa akkana dalagu gufuu natti hoo deemtaati. Ilmaa akkam ta'uu feetasa hin barbaadu hin dalatu jechuu keetimi hin barbaadu. Maallaqa dubartii mana kana fiddee dubartii irraa fuutee dalagaadha kun dalagaadha. Ganaa kanaan booda deemeetiin dalagadee nyaadha harkaa miila ofirraa qaba. Ati osoo baleeyyee dhalaana malee nama meeqa qabdu akkamiin fuutee fiddee dhalaa taphata. Osoo baleeyyeen keessaa dubartii keessaa namni tokko akkas godhe akka dhalaa gootu kana namni asitti akka godhu taate ni feetaati. Baleeyyeen tiyya namni tokko cinaan bahu tole. Irra booda obboleettii teeti miti deemesirra deemeeti. Ni deemta dhaabbu. Ati obboleettii tiyyaan quufaa akkanas godhan eessa deemtu kootu gatta'e. Maali akkamitti ni nyaata ni dhuija teettee quufaa akkanas yoo godha hin dalagu akka dhalaan baatti quufaa akkanas godhasi
maal sirraa qatanii deemanii dalagadhe. Kanaafuu quba kan keessarraa hin baasee olidde tole. Jinnaan mana kana keessaa baanan funyaan qabdu agarsiisan sirra taftanaa sirraa buqqisee lafa kaa'ame. Dhageessee jirti. Mana kanaa bahee dhibee. Hatta yoo fincaan si qabe haayilaandii irra bishaan keessa dhuguu isaanii fincaane haa. Akkana malee kabajaan qabdu haa. Wayii obboleessuma akkamii qaba yaaki. Sababa inni dhalaa namaa akkana godhan illee akkana godhuun oolan zajaan isaa narraan deebi'uun ooltan sodaaddeet hin jirame ta'uu kiyyaa. Mee maal si haa ta'u maal dhuyin? Homadas jedhan dhuga. Kasi akkas taanaan yeroo hedduun kaapchiinoon natti tola. Kaapchiinoon mana kana ajaa'iba natti tolaati. Saanuu fidu. Atiniin kaapchiinoo. Mee addunyaa kanarraa wanni si gammachiisu maali? Dhugi kanaati. Wanti na gammachiisu haadhaaf abbaa kiyyaa gaarii ta'udha. Maaltu si gammachiisa? Hoo anu abbaate argite? Anis akkuma kee haadha abbaa kiyyaa gaarii ta'uu baay'een jaalladha. Amma isaanuu naa bilbilanii ati nama gaariidhaan jechaa jiran. Dhugaamoo? Kun nama sabuni fakkaadha. Guyyaan si bareera intarneetan wal barree si waliin haasawuu eegalerra. Badii takka narra qabdee anaas sobina agartee anaa kiyyibaan agartee. Hin agarree garuu. Hello geelee. Obboleessi kiyyaa rakkanatti wal lolleetti ulaana qollofee kutee yaabaa kun gootu godhi. Asuma na baase yaabaa si biraan jiraachuu fedha waliin taa'ee isaa. Isuma wajjinuu jiraachuu hin barbaadu kophaan jiraachuu barbaada amma boota. Kanaafin sin jedha laale annama gaariidha. Kanaafuu ani fati waan waliin baane tolchina waliin dhiyaachuu qabna. Maasii fakkaata. Wal barbaadus qabna. Wal jalaas baduu hin qabu. Dhugaa hedduu na bohaarsitee jirta. Yoomiin si bohaarsee na agarte takkaa. Fuudhee ilaali. Magaalaa tana keessaa. Kanatti olii gassi ofee si bashannansiisee si bohaarsiisee akka faandishaatti wah fakkaa si godhee achi booda ani nama gaarii ta'uu kiyya akkasitti haala isa hin beektaa. Dhugaas hin jedha ammayyuu si argeetiin jiraate nama gaariidha. Gaarii naan jette tanarra dhuguu qaban. Galatoome. Galatoome. Galatarraa hafu bareedu. Ayyee tole nagaan naaf jiraadhu. Meelofte mi jiruus ta'oofte ni beesta. Waan si bidilaan. Biskuun kunis ni mi'aayaa chokolaataa qaba nyaatu takka jedhe. Sukkaara kanallee kiiloo 5 si fide takka jedhe. Sukkaara kan godhu. Biskuuta bani bishaan asiin naqadhu sukkaara shafaa itti nyaatu. Jiruusi ta'oofte lisiisti. Akkasitti aarii natti aartee fi jiruusi ta'oofte sukkaara kanaaf biskuuta kanaan mi'eeffadhu. Mana kanallee gabbaatee maxxaba kaseentee nyaata dalagachuu hin jirtu. Torbee kanammoo keessummaa ajaa'ibaa kana wajjin dhufa. Keessummaa cimtuu dubartii dhaabeeti. Isiin ni dhuftii waliin dhufa. Yaa'ii takka gootee fuulli kee xiqqoo jijjiiramee waa mul'istee as laal. Funyaan sirraa kaasee darba jedhame. Gaaf san immoo morma guutuu sirraa kaasee maskootii kanaan gad darba. Geessee jirti. Laal. Fuula kee dura dhaabbatee daandii hiyyarratti qoree taatee na waraane. Sitti himee hin jira. Waanyummaa akka obboleessarra waanyan kana dhiisii jedhee jira. Ati obboleessa kiyyaa miti obboleessa akka keetii hin qabu. Ijoolleen teenya guutuun nama akka keetiitti miti. Eegaa jarris kana biraatti anis akkana biraati. Garagara obboleeyyan haa ta'an malee. Kanaafuu dhageessa mi'am. Aga ulaa kana kaalaa si cufa amma booda kan keessaatti cufa. Asii keessa baatee deddeemuu dandeetti. Garuu akkasiin jedhu san torbee kana keessa si galee fixadheetiin jira. Akkasitti naan dhoofne sukkaara shafaa dhugaa. Bareedduuti jetana yaade. Mee biluu dhufin qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkami nagumaa fi fayyaa walittuu qabda. Dhugaan siin jedhu waan biraan se'in sima yaadetiin bilbiluu jira. Mee boroo sin affeeri maal si fakkaata? Saniifi si bilbilee. Itti yaadinaa bilbilaa yookaan anas si bilbilaa. Akkana tanaan makiinaa bitan. Hayi ana yoona amma waan
waggaa meeqa dalaydee waliin kuufatti qabdi. Akkuma godhe isiif mallaqas baasuu qaba. Dhabee dhabu makiinaa takka moodela bituu qaba. Dadhabnaanis moodelas ta'uu baattu. Ta'ullee baattu motora waan taane bituu qaba. Jabuu essenti asii shaayii yookaan buna dhugee buuna. Kuno bereedu tiye. Akkuma agartu, ha? Makiinaa tanas ana dalagatee bitatee tabrallee in qabaa lamaa sadii qabaa beekta. Kanaaf wanti hunduu amma sa'a kana naa taatee jirti. Wanni narraa hanqate bareedduu akka ta'e tana qofa narraa hanqate malee wanta hundaa guuttadhee jira yeroo ammaa kana. Nin bareedaasi. Akkamitti akkaneeti? Ufarra bisaa jirta. Akkamitti hin bareedu? Dhugaa siin jedha haalan bareeddaa. Maaliif si mul'isa? Ofin argineetu. Galatoon. Nageeta wali beddee wali amma booda dalagatti deebi. Tole dalagatti deebi taa'ee awwaan barbaadu. Waan barbaadu waan hunda ni qaba akkuma sitti beeksata. Waan barbaadu guutuu ni qaba. Amma bira dalagaa jechuu kiyya. Anuma bira teettaa anuma bira hundi jette jechuudha. Sima bira ta'a. Dalagaa mana namaatti dalagurra anuma bira dalaga jechuun anuma bira jechuudha. Akkas jechuun mana kee jechuudha arsii garami. Ifoonumaa wal barreeni irra deebinee wal barachuu qabna. Sun tana barata waa hunda takka takka ana barata. Waa takka haga isan hin cinqamin isan beeku jettee waan sodaatin wanni takka wanni sodaatu tokko hin qabdu. Si galami. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Yaa abboo obboleessi kee dhiifamallee naa godhaate obboleessi kee tokko na jalaa dhukkuba manaakimi jira waan rabbi raamata isinii godhe raafata naa godhan. Maal jechaa jirtu obboleessa na jalaa dhukkubaa? Obboleessi kee tokko na jalaa dhukkuba dhibee baadaan qabamee dalagallee dalagee birrii na hanqate waan isa yaaluu dhabe. Kanaafuu wama qabdanii na gargaara bor rabbi irraa argattanii rabbumaa jecha na gargaara. Wayi lammiifoo argita akka inni obboleessaa jechuudha. Obboleessi isaatii jecha argite obboleessi jalaa dhukkubeetiin obboleessi mana ciisee inni obboleessi fi gargaachaaf harka nama jala qabatee kadhatu. Bareedu ta'e mee garaa namni nyaatu laale. Baay'ee garaa. Baay'ee garaa. Boleh saya cakap jalan. Food itinerar çiz. Ama sudah boleh. Food hundu कहते हैं. Umurun kiyuma. itinerar çiz hundu कहते हैं. Rabbi siyagan obboleessi galata. Amin. Rabbi siyagan. Amin. Rabbi jannataa siyagan. Amin. Duniyaa tana caaltu rabbi sitti haaqe. Anak kau faham doa yang gori isillee gori berendu tu. Isillee rabbi nama si jalaa milkaa'u rabbi si haa godhu. Amin. Caayyoon rabbi isillee haa milkeessu. Amin. Isillachuu rabbi haa milkeessu. Isi yaada rabbi yaada muraasa isin haa godhu. Amin. Isillachuu rabbi haa milkeessu. Amin. Takka takkaa keessatti rabbi isin haa milkeessu. Amin. Akkuma kan ta'u guddaa kan jedhanitti rabbi isinitti haa kennu. Amin. Kan dhumne rabbi isinitti haa kennu. Aboola ana na gammachiiftani rabbi isin haa gammachiisu. Rabbi isin haa gammachiisu. Anillee rakkadhee maan kana malee isin haa gadhu. Rabbi isinitti haa kennu. Amin. Aboo rabbi isinitti haa kennu. Anomaa isin godhu rabbi isinitti haa kennu. Amin. Apa nanti fakkaatu? An kabiraan isaan qabute. Baay'ee garaa nyaata obboleessi hedduu dhukkubee lafa fakkaate. Kaardi makana kennee fi paaswordii hojjetti kennee haa baafatu. Akka guyyuu dhaqee kanaan baafateetiin obboleessi isaa fayyisu. Akkas wayii waan kaardii bira qabna. Ati nama gaariidha deemi kenniif rabbi sirraa jaallatu. Nuti miskiinaaf dhaabbannaa. Na harka akka hin tare. Ati hin qaanfattu malee guddaa kana fudhattee deemtu. Xiqqoollee hin qaanfattu. Xiqqishumallee hin qaanfattu ati. Akkami adda? Qaanfattu ati. Xiqqoo mallee hin qaanfattu. Akkasitti du'aa isii godhamu. Du'aayi. Akka inni akka naraa fuudhatti rabbi sirraa hafu. Du'aa asii kana illee rabbi siin qeebalu. Dur du'aayi naa goote taama booda rabbiin dhaga'u dhiisan taariin amma reef du'aayi naa goote. Kenneef. Kennitee? Kaardii keessa doolaara 70,080 keessaa qaba. Akkasi kenneef garaan nyaate. Bara kennitee. Amma gara ndeessoo obboleessi kan keenyaatutti guyyoo dhaqee fudhu jedheen. Guyyaa doolaara 500 harkisuu ni danda'a. Hanga obboleessaa fayyuu kan fudhatu. Wanni raafteef naaf gaari. Obboleessummaa naaf fayyadu malee
أنا فياك أبو مانتو عند لقيت أرجع كذي ما بيصير يسافر منهم أكيد دو أول أرجع الناس يوم من قال لي من التاسو نا بوليتيكو هاو جمانة جرنا إيه سويت يبغى تنفكاتي طيب استاك استاينا فكاتين شو تعال أيه من فكاتين ما ناس أيوة بوليتيكو وامي وجم برسا مجاو جاملة جاملة إيه سويت أنت لو جو ما نقولي ما نفيجاري كده إدو فيجارو جالتي بس أنت جاملة أوه نيابتي إيه نو أمير سمعني أنا راس تيجي كنت كيسمع ولا برا نجامي أنا صحاني كده برا دري nah argite oboditi argite mi masha Allah nama gari dah nama gari aku mah kan ada abba gargaru jalan di sini iya kes mau akan nama beran tadi karena kau di sini di sini mau sini aku argite beri mana kenas oboditi ya lewat berte beri nanti itu cina beran nih aku anak tiang mana aja coba kedua gati bati berte beri kalau suku lufta asmati walin jirana mars fakat alhamdulillah ya wuli bode dalaga dare anak ragal Gara-gara durang pakai tiga tungkap dulu mere, dalam gara apa? Anak beragat. Itu istilah teraka asmana berat itu aja. Mati. Dalagan direkam garu soji wal baru bayin gamati. Rana makan sen ungkap telepon awal jana jenusan. Alhamdulillah jana karena gitu. Wah gari kecewa. Jana nama make apa kau fit? Nama make apa kau fit? Hah? Anak sih mau itu kali ni orang gitu menteri. Jana internet ni lah. Internet ye cu make up kasih lahir mau fit. كوالي فوري كجارسين كمي ميكا والفوري جرا سوا انترنت دي وي جنا كان لا جنا وان غود دله كده اكس متو امبر له انا فوق مار كيتو جنا الحمدلله بقى ودور وجنا جنه ايه كان فو اما خلاص اما بوداس جراتا انا كاتس غلطا كفا كيس غلطو لسي موديسا ادله كازنا ملك اي غدا قاويتا وانا كملك في ورقي كنين كان يوكا واتاتي ملك كان ورقي ne kamta كازنا غدا بنا كا كاس كلين فون اتين تنيو درجه فا ديس ديم سوا هاتون غد تينا شانتا كان فا تكوتي شانتا فدتني ايه نمرها تنيتي كنافو يو اچي وانا كملك ورقي كنين هنا قواتي كازنا چمو قو اچ كيس شكايتي واتا كلين ركتين توله يي غدا دفرون تندان يي غدا دا ملك كينا كيس غوتورا كي ما مدي شكايت انت تلي اغتي كم كنافو هاتون غد كنا aku masih jadi siwa wagame kayak kita ada dalagat siar ke hati beta atu kan ana kering kab atu nama jara تدري كده طيب رجل هيا أمم برادر يا ستك النبر بدر قام بيسي قبته مزلا يسي ملوا يكوا قبائن بيسي قبته بداية التوجه ده من تلقلتي ولكن يجرى اللي برمات وقاعد ما يجرى اللي برمات وقاعد انجر وجالس قدامنا كنا نقول ما دريات وتدريتي أنا ما في بداية التوجه وما وفاس تجرى نانجر أنا بري هرامي يعني وفمان ما hatu nak kasih jalan nih yo warki beri fat kabatan ana sika ya tole aye dugat bagai na ya da chipte tinggal dayu amma bakka dalaga tinju dayu sika abo titi karsikia karshiman esa rufte sarana nyate yom mala sufte esa tinsi bekat esa rufte maratu yom nambe tara pakate esa ulana ma jalabane mo esa rufte maratu taw nambe ni betat nambeetu mani lali simbe ko dugan takkasi nagar daramalan esa rufte enyu sisla maratu fakati him betat kami mana ke beite dufte dur ani be ko maratu ni beti bi no finta demti mana na dufti him betamet dubbidi si karsikinya askan sho ma tura ranga ursi him be ko na rade beetu mi be ko aslali Chinfura jede nachi tabatu ture malaka kiya narra nyachu ture niki jibdi ina maninat maratu na rabai tu maratu himaratte si bisine akasta lefato da malo pra china botan kotu manda hange polisa tibinne rafuna polisa